Bulchiinsa magaalaa Adaamaa aanaa Wanjiitti miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa fi caffee Oromiyaa uummata waliin marii geggeessan. Maricha irratti afyaa'ii mana maree magaalaa Adaamaa Aadde Maabet Jibbaa dabalatee hooggansa kutaa magaalaa aanichaa fi hawaasni kutaalee garaagaraa aanichaa hirmaatan. Afyaa'iin mana maree magaalaa Adaamaa Aadde Maabet Jibbaa kaayyoon marii uummataa kunis akkaataa qajeelfamaa fi dambii mana mareettiin miseensonni paarlamaa fi caffee Oromiyaa ji'a ja'aan gadi bu'anii uummata isaan filate waliin marii akka geggeessan kan ibsuudha jedhan. Kaayyoon marii guyyaa har'aa bakka bu'oonni uummataatii fi miseensonni caffee akkaataa labsii taayitiin waggaatti si'a lama uummata isaan filate biratti gadi bu'uudhaan ni mariisisu. Inni kunis dirqama gahee isaanii ba'uu qabu waan ta'eef uummata isaanii filate kanatti maalirra jira ji'oottan darban waan mari'ataa turan kamtu deebii argate itti aansee ammoo raawwii kana keessatti akka paartiif akka mootummaatti hojiiwwan hojjetaman gurguddaan uummata bira gahee jiramu uummanni quba qabaa'ee kan jedhu marii bal'atu geggeeffama. Hawaasni maricha irratti hirmaatanis jijjiirama dhufeen qaala'insi jireenyaa fooyya'ee jiraachuu fi tajaajila lammummaa cimee itti fufee jiraachuu akka cimaatti ibsuun rakkoolee bishaan dhugaatii daandii Wanjiitti gara Adaamaa deemu sirrachuu dhabuun hojii dhabdummaan baay'achuu fi gaaffilee garaagaraa dhiyeessaniiru. Ganda baatee booratti bishaan baafne bishaan qulqulluu baafne fi jedhanii biraa deeman. Bishaan isaanii yaa buloonii tokko keessa fuudhanii hin beekne torban lama torban sadi kana caalaa sinoo baasu maal ta'e bishaan hoggaa jedhan hin tolfaman jedhan. Yaada guddaa keessa gallee turreeyyu garuu qalleensi jireenyaa kun har'a bakka jirtu dhaabbatee xaafiin tokko kiiloon tokko birrii 110tti dhibbas ta'e akkuma haqni isaa ittiin bitachuun keenyaaf kunuu galateena namni waan xiqqaan galateeffanne waan guddaa argu waan ta'eef. Gaaffii fi yaada hawaasni kaasan irratti miseensi paarlamaa naannoo Adaamaa obbo Kadir Gannaa yaada kennaniin hawaasni jalqaba biyya ofiif dursa kennuun diinaaf daandii kennuu dhiisuun misooma biyyichaaf xurree saaqaa jedhan. Hawaasni biyya tokko jalqaba biyya ofiitiif kabajaa kennee dhaabbachuun hojii jalqabaa hojii duraa ta'uu irra jiraataa jechaadha. Yoo kana ta'e diinni alaas kan keessaa ergamuudhaaf olii gadi deemus karaa ittiin deemuun argatu waan ta'eef biyya takka akka barbaadan olii gadi afarsuun hin danda'amu. Haalli qabatamaan Itoophiyaan keessa jirtu bara baraan diinatu itti baay'ata yoo ta'e malee Itoophiyaan diina biyyoota kamiyyuu taatee hin beektu. Kanaan immoo rakkoolee bu'uuraalee misoomaa fi nageenyaa akka furamaniif isa ijoo akka ta'e himan. Inni guddaan biyya ijaaruudhaaf lammii biyya sanaatti murteessa waan ta'eef biyya teenya hin ijaarrannaadhaan ejjennoo qabannee dhaabbachuutu nurra jiraata. Inni jalqabaa isa kana. Itoophiyaa Suudaaniin dhuftee ijaaruu hin dandeessu. Itoophiyaa Ameerikaan dhuftee ijaaruu hin dandeessu. Akkuma Itoophiyaa gara biraatti dhufanii ijaaruun hin danda'amne gara biraatti dhufanii Itoophiyaa illee jeequun diiguun hin danda'amu. Miseensi caffee fi bakka bu'aan uummataa aanaa Wanjii obbo Qumbii Loongaleem mootummaan paartii badhaadhinaa wareegama qaaliidhaan qormaatilee hedduu keessa biyya dabarsee asiin ga'ee fi mootummaa uummataaf hojjetuudha jedhan. Mootummaan kun mootummaa akkamitti hundaa'ee kan jedhu sana sirriitti ilaaluun gaariidha jechaadha. Jalqaba irratti mootummaa wareegama qaaliidhaan lubbuu qaalii deebuu hin dandeenye mootummaa hundeeffame akka ta'e sirriitti jala sararee beekuun barbaachisaadha jechuudha. Lammata irratti mootummaa qormaata keessatti dhalate. Mootummaa qormaata keessatti dhalate qormaata keessa jiru borus qormaata kamiifiyyuu hin jilbiifannee jechaadha. Dhimmoota nageenyaan wal qabatanii fi rakkoolee bu'uuraalee misoomaan wal qabatan irratti furmaanni kan itti kennamu ta'uu maricha irratti dubbataniiru. Kana ala paartii kana wanni adda isa godhu waan jalqabe paartii xumure kana dhugaa baatanii jirtu. Qormaata dandamachaa ofirraa qolachaa qormaata keessaa qormaata alaa qolachaa jijjiiramoota dhufan akka ta'e sirriitti kaasuun barbaachisaadha jechuudha.